nageenyiif araarri Kiristoos isiniif haa baay'atu. Uummata TikTokii fayyadamtan akkasuma ijoollee TikTokii koo jala jirtan please bannaataachuu koppiliingi share naa godhaa. Dhimmi mucaa kanaa baay'ee garaa na nyaate. Live irra na galchite na asofsiisuu didde maaliif dhugaa jirtu waan ani ishiitti dubbadhuu fi hattuu akka ishiitii jechuudha. Meeqa Dubaayii keessa jira jechuudha. Kan akka ishii tokko jirti Dubaayii keessa kana dadhabsiifte jechuudha. Garuu ishiin guyyaa tokko waagaa ishee argatti. Ishee amma ishee akkaataa ishiin jirtu feessa akka ishiin jirtu waan an beekuuf na jalan baatu ishiinis gaafatti deebite jechuudha hojii akkasitti. Garuu intalittiin kun Najiraan jirti jechuudha. Najiraa jechuun Saawudii keessatti bakka Najiraan jedhamu. Ijoolleen Najiraan jirtan, ijoolleen mana xalabaa jirtan na dubbisaa jetti. Birrii awwaalaas isin ifan ergaa jechaa jirti. Garuu wanti ishiin ifa gootee ofii ishiitii viidiyoo of qarrastu hin jirtu. Akkaawuntiin ishii kanadha jechuudha. Akkaawuntiin ishii tokko foloo 116 qabu irratti cufamee jira jechuudha. Warningitti kenne. Garuu haaraa kan ishiin biraatti immoo isa kanadha jechuudha. Waa'ee dhimma mucaa kanarratti seenee tanan nan dubbisa jennaan natti cufte. Biroon ishii isheedha jechuudha. Kuni quxurii ishiiti jechuudha. Quxuriin intaltii sanaati. Ijoolleen Saawudii keessa jirtan jechuudha. Ijoolleen Saawudii keessa ni jirtan. Ijoolleen dhiiraa jechuudha. Ijoolleen ilmaan Oromootii dhaabbattan hin jirtanuu hin jedhani qoy. Ijoolleen waliif dhaabbatan ijoolleen Itoophiyaawii dhaabbatan hin jirtanuu hin jedhani qoy. Makiinaa qabattanii asii fachis deemtanii zannaxuun keessan gaafa sin duutan makiinaa sana faana boolla keessa sin kaa'u wayi. Qabeenya keessan sana faana boolla keessa sin kaa'u. Ar'annaa lubbuudhaan jirtan yoo wal gargaartan yoo waliif dhaabbattan hoo maal qaba. Intalitti hattuu kana jechuudha. Intalitti leebaa kana, intalitti lubbuu ijoollee teenyatti taphachaa jirtu kana jechuudha. Ani ijoollee meeqan gargaare, ani warri rakkatan koottaa sinan baasa. Kan ishiin jettee soobdee ijoollee jechuudha. Mucaan biiroo dhufteet diddee deebite naan jette live irra galee dubbisnaan. Mucaan biiroo dhufteet diddee jara faana deebite. Maaliif? Yoo ati jara kana faana deebine, yoo ati na biratti hafte siin qala waan isaan jedhanuuf harri biiroo waan biiroon ijoollee keenya qaqqabsiisaa jiru waan beekaa jirruuf jechuudha. Waan biiroo keessatti yoo ishiin jara biraa achitti hafte sin ajjeesa boodannaa jarri si biraa deeman as keessattan si ajjeesa namni si gaafatamu hin jiru waan isheen jettee sodaachiftuuf jara faanaan deebi'a jettee mucattiin. Dhaqxee immoo siistama fayyadamte sila gubboo laatuuf jarri madaamonni waan ta'eef ani nagaa kooti jettee akka ishiin maatii ishiitiif sagalee waraabdee ergitu kan gochisiise ishiidhuma intalittiidhuma kana jechuudha. Garuu ofii ishiitiif viidiyoo baatee ofii waraabdu jechuudha. Laayivii bantee fuula ishii dhoksitee footoo bichaa keessee kan ishiin taa'aa turte jechuudha. Garuu dhugaa jirtuun ishiitti dubbadha jennaan gadi na darbatte jechuudha. Eenyu laayivii irratti na teessisaan ture. Intalli kun eessa jirti? Najaa jirti jechuudha. Eenyu keessatti? Saawudii keessa. Najiraan jirti jechuudha. Saawudii keessa jechuudha. Biiroon kanaan irratti ijoolleen biiroo kanaan dhufaa jirtanis, ijoolleen biiroo kana gargaarsa gaafattanis of eeggannoo cimaa, ijoolleen birrii ishiidhaan ergitanis of eeggannoo cimaa godhaa. Ijoolleen Saawudii keessa jirtan mucaa kana akka gootan godhaati. Ijoolleen dhiiraa jechuudha. Makiinaa qabattanii akkasumaan hin deeminaa. Yoom walii taatu? Har'a yoom kan waliin taane? Har'a waliin gargaara yoom walii taatu? Amma yoomitti acuucamtee jiraatti ijoolleen keenya? Amma yoomitti acuucamtee jiraatti? Otoo isin jirtan nuti nama tokkoof waa gaarii tokko gootan lubbuu keessanoo aarsaa gootanoo. Dhugaadhaaf lubbuu keessan aarsaa gootanoo hattuun akkana amantiitti daggafattee jechuudha. Fuula ishii hidhattee amantiitti daggafamtee kun amantii musliimaa sin wakkaltu, ortodoksii sin wakkaltu, protestantii sin wakkaltu kun jechuudha. Hattuu ijoollee teenya raamuuf kan dhaabbatteedha jechuudha. Akkaawuntiin ishee isaa kanaadha. Intalittii kana immoo hundumti keessanuu bilbilli ishee kunooti. Ijoolleen Saawudii keessa jirtan, ijoolleen Najaa jirtan. Intalittii kanarratti biiroo ishii irratti dhaqaatii gaafadhaa. Mucaa kana isheedha kan baasuu danda'u. Gubboo kan itti nyaatee madaamota irraa mucaa kana assaqaayaa jiru ishiidha. Biirootti yoo deebi'an ijoolleen hojiin argatan. Waggaaf ji'a 3 guutuu maatii ishiin dubbisne. Madaamii faana wal lolaan jira. Madaamii faana wal lolaan jira maaliif silkiin bittuuf jedhee waggaaf ji'a 3 silkii koo intarneetti dhoowwachuun mabtii ishiiti. Silkii garuu maatii ishiitti akka dubbattu dhoowwachuun mabtii hin qabdu. Iddati gargaartuu taate, iddati hojjettu biiroo keessaa taate maaf mirga ishii hin eegsiftuuf. Maaf dirqama ishii akka ishiin baatuun gootu. Namni tokko biyaansi ji'a keessatti si'a 3 maatii isaa dubbisuu qaba. Agam oo xiqqaate. Agam yoo xiqqaate jechuudha. Agam yoo mana gadhee bu'e ji'a keessatti guyyaa 3 guyyaa 4 gizee 4 maatii isaa dubbisuu qaba. Waggaaf ji'a 3 ani mee dubbisaan jira maatii ati maatii ishee kan dubbistu ati maaliin? Inni dhageessaatis intalitti nana. Ati kan maatii ishee dubbistu maal sila taateef? Erga ati hojjettu biiroo keessaa taate gargaartuu taate astoroogaamii taate maaf gargaartee hin baaftu mana rakkinaa sana keessaa? Yeroo isaan dhufanii si bira taa'anoo, yeroo isaan dhufanii si bira gaanu sin ajjeesa waati madaamii faana deebis. Harka Itoophiyaawwitti du'uutti manna harka Arabaatti du'uu naa wayya jedhanii xiqqoo ijoolleen keenya madaamii faana kan deebi'anii galan. Kanaafuu intalittii kana ijoolleen Najiraan jirtan, ijoolleen Najaa jirtan Saawudii keessaa boolla ishiin jirtu qorqoraa baasatii mucaa kana akka isheen baastu godha. Mucaa kana akka isheen baastu godha. Mucaa kana cuuccii irra qaqqabsiisaa jiru niititti biiroo keessa hojjetaa jirtu kanaadha jechuudha. Akkaawuntii ishiitti fuula ishee dhoksiteeti kan isheen hojjetaa jirtu. Ijoolleen biiroo kanaan dhufaa jirtanis of eeggannoo cimaa.
Ijoolleen Saawudii keessa dhuguma dhiira taatan yoo jiraatan jechuudha. Akkasuma makiinaa qabatanii deemtanii maal jettanii fooloo 600 fooloo miliyoona qabatan garuu ijoollee keenya baatanii sagalee ta'uu dandeessan. Dhugaa Waaqayyoo biyya lafa TikTok kanarraa dhugaa Rabbi otoo Abiibaan bichaan jiraatte bakka. Tokkoof tokkoon bakka ijoollee qopheeffatee kan gargaaru ishiidha. Otoo Abiibaan bichaan jiraatte. Amantiin nama qoodu zariin nama qoodu zeeraadhaan nama uffi. Garuu ijoolleen dhiiraa keenya yoomum nama gargaartu yoomum rakkina keessa ijoollee keenya baastuu qoy. Dhugaa dubbachuudhaa fi obboleettiin keenya kun dhugaa rakkina hedduu keessa jirti. Kan akkana godhee kan mana madaamitti siqaqee agarsiisaa jiru dallaaltittiidha jedhanii jiran. Dallaaltittiinis immoo akkuma argitani wannaa dhishii kanaa soofte viidiyoo dhishii kanaa soofte illee hin jira jechuudha. Biiroo keessa hojjetti. Biiroo keessatti ijoollee keenya mana madaamitti galchaa siqaayii hedduu agarsiisti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata Waaqayyoo isin illee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kooyi akkuma micayyoon obboleettiin keenya yaada bareedaa nu qooddeerti dhugaa jette hattoota baay'eedha kan ijoolleen biyya kana keessatti kan rakkina guddaa irraan gahaa jiran jechuudha. Akkasuma immoo kara dallaalatiin yeroo baay'ee ijoolleen keenya kan dhufanii biyya kana keessatti siqaayii meeqa argan malee kara seeratiin osoo dhufan ta'eeti akkanatti siqaayii arganii jechuudha. Maaliif yoo manni ta'uufii baate akkuma isin jenne yeroo sadii qayyarachuu mirga qabdi jechuudha. Manni illee ta'uufii baatu garuu immoo jechuudha dallaalaan ishii gurgurattee har'a micayyoo kana gurgurattee micayyoo kana siqaayii baay'ee keessa kan jirtu ijoolluma as keessatti biyya kana jechuun dhalatuma Itoophiyaa keenyatti jechuudha. Dhalatuma Itoophiyaa keenyattu arabatti ijoollee gurguratee yoo ati dhufte sin ajjeesaa si ajjeefna yoo ati madaamee wajjin deemuu baatte jedhanii ijoollee teenya siqaayii hedduu irraan gahan jechuudha. Innaa kana kun immoo dirqama eenyurraa eeggamuu qaba? Nurraa eeggamuu qaba. Nuti waliif sagalee ta'uu qaba. Nuti anis sagalee si ta'uu qaba ati sagalee naa ta'uu qabda. Sa'aatii kana keessatti yoo ani fi ati sagalee waliin taane namni sagalee nu ta'u hin jiru. Micayyoo kana dhugaa dubbachuudhaaf sagalee taanee fi akka mana san keessaa ishee baasanii dhugaa Waaqaa jechuudha. Manni micayyoo sanii hin taane jechuudha. Micayyoon sobdeetuma ammallee shaggaan jira gaariin jira jettee akkas godhi jedhanii ni sobanii itti malee micayyoon rakkina cimaa keessa jirti jechuudha. Dhugaa Waaqaa jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Nyaata qabdu dhugaatii hin qabdu sa'aatii 24 hojjetti kasanii achi hirriiba hin qabdu jedhamee jira jechuudha. Micayyoo kana akkas jedhanii turanii akkasuma as keessatti tan du'aa jetteerti himteerti ishiillee asitti tan du'aa jettee jirti as keessatti du'e naan jedhaa biiroon jettee jirti himteerti. Micayyoon amma rakkinni kan sodaachisaa jiru dallaaltitti Itoophiyaa sana jechuudha. Ishiin akka namni ishiin beenne fuula ishii hidhattee namni tokko ishii beekuu hin danda'u ebaluu ishiif suuraa ishii beekuu hin danda'an. Ishiin hoo kan daldaltu ijoollee keenya yoo laayivii irrayyuu dhufan waliin galchitu akkuma ishiin jettee jechuudha. Kanaafiyyuu micayyoo kana iddoo isheen jirtu ilaalanii iddoo isheen lookeeshinii jirtu ilaalanii micayyoo kana akka isheen baastu tana qabuudha jechuudha. Micayyoo kana amma dallaaltitti asii ijoollee gurgurattu tana qabuudha jechuudha. Rakkinni guddaan daldaaltitti isaarra jira jechuudha. Ishiidha kan ijoollee keenya hacuucee mana madaamii keessatti rakkina guddaa irraan gahaa jechuudha. Ijoolleen keenya nyaata firriiba dhabanii siqaayii meeqa damoosa dhooggatanii hedduutu jira jechuudha. Yoo taa'u baatte si ajjeefna jedhuun yoo as deebite biirootti. Dhugaa maal jechuudha maali akkamitti sabni keenya akkamitti walii dhaga'uu dadhaba. Sabni biraa waliif yaada garuu keenya kan waliif yaadu irratti duula. Ilmi namaa bineensa ta'e qarshiidhaan bitame jechuudha. Kanaaf adaraa obboloota koo adaraa ofii gadhaa dallaala kanarraa warroonni deemtan jechuudha. Keessattuyyuu ijoolleen addisii dhuftan warri kaawwanii miti warri kuuwwan mana akka keenya rakkoo kan qabnu nuti amma gara biyyaati malee wanta as keessa teenyee dallaalli maallu godhu qabnu seeraan dhufne waan ta'eef seeraan dhufe seeraan akka barbaadetti sa'aatii har'a tana tikkeettii muraannaan galuu qofa sa'aatii kana nama nan jijjiirradha mirgan qabu maaliif seeraan bakka naan taane manni keessan jedhee jijjiirrachuu hin danda'a karaa seeratiin dhufe waan ta'eef dubbachuu mirgan qaba mirga guutuun qaba inde maaliif paaspoortii kee qabda iqaamaa kee qabda inde mirga guutuu qabna seeraan dhufne waan ta'eef seeraan na fudhatani waan ta'eef bakka wanti isaan mana kana hojjedhu waan jedhe mana biraa galchuu danda'a yeroo sadii nan qayyaradha jechuudha. Innaa kanaafiyyuu adiraa keessan of eeggannoo godhaa Waaqayyos naa eegu ijoollee keenya immoo rakkattan dafaa ofirraa iyyadha. Tun amma silkiin qabdu micayyoon kun kanaaf akkaatti saqqaqaa jira micayyoo jechuudha. Haati biiroo sun akkasitti saqqaqaa jirti.
wanta isheen goona hin jirtu jechuudha. Kanaaf micayyoo kana akkuma buleettiin keenya jetteeyyuu adaraa keessaan qabaate micayyoo kana mana madaamisan keessaa habaastu siniin jedhu osoo lubbuudhaan jirtu waa gochuu danda'u waan ta'eef waaqayyo ishee hojii yaa ta'u adaraa keessan of eeggadhaa ijoolleen addisii dhuftan. Keessattuu dallaalarraa hin deemina namarraa hin deemtan laalladhaa. Keessattuu dubartiin badduudha. Dubartii dhiiras ta'ee sa'aatii kana keessatti ilmi namaa bineensa ta'ee jira jechuudha. Inni akkasii siniin jedha obboloota koo. Viidiyoo kawwasitti tolee laayikii sheerii gochuudhaan namoota biraa akka ga'u taasisaa isiniin jedha. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebitti turtii gaarii yaada fi qeeqoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessaa.